dandeettii fincaan qabachuu afuufee fincaanii dubartootaan ni dabala. Haaya akkam jirtu hordoftoota Ramee Online nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtanitti sinaa go'echaa video irraa kana keessatti warroota gaa'ela qabdan qofaaf jechuudha. Faayidaan walqunnamtii saalaa argamu gurguddoon maal fa'i akka ta'an qabannee kan isin dhiyaanne ta'a jechuudha. Warroota gaa'ela hin qabne nani walqunnamtii saalaa raawwadhaa jedhee isin ajaju kan raawwatanis yoo ta'e fedha keessanidha jechuudha. Garuu gaa'ela dura walqunnamtii saalaa raawwachuun dhiiraafis ta'e dubartootaaf gaarii miti. Keessumayyuu dubartootaaf kabaja ishee waan isii dhowwatuufiyyuu walqunnamtiin saalaa gaa'ela dura ture otoo ofirraa isinitti hafe irra isinii fooyyaan jedha jechuudha. Kanumaadha. Amma hayyee kallattiidhaan gama viidiyoo keenyaatti darbinu hamma xumura viidiyoo keenyaatti like share gochuudhaan akkasuma chaanala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Faayidaalee walqunnamtii saalaa argamu tokko dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa hedduu cimsa jechuudha. Kana yeroo jennu namni walqunnamtii saalaa raawwatu dhukkuboota sassalphaa fi akkasuma dhukkuboota tokko tokko qaamni isaa akka ofirraa dhoowwuuf yookiin madiinummaa uumamaa qabu sana fayyadamee qaamni isaa jechuudha nama walqunnamtii saalaa raawwatu qaamni isaa dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu hedduu horata jechuudha. Lama dandeettii fincaan qabachuu afuufee fincaanii dubartootaa ni dabala. Keessumaayuu dubartoonni walqunnamtii saalaa raawwatan fincaan isaanii kontrol yookiin to'achuu irratti warroota walqunnamtii saalaa hin raawwanne caalaa cicciimoodha jechuudha. Afuufee fincaan isaan suni akka qabatuuf fincaan akka qabatuuf hedduu isaan gargaara jechuudha. Sadi dhiibbaa dhiigaa irratti nu fayyada jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa qaama keenyaa gadi buusuuf gargaara. Afur sochii qaamaa waan ta'eef faayidaalee sochiin qaamaa argamsiisu hunda nuuf kenna. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwannu akkuma beekamu maashaan qaama keenyaas ta'e qaamonni keenya waan sosochiirra jiruufiyyuu akkuma waan sochii qaamaa yookiin ispoortii hojjechaa jirruuti nuuf herregama jechuudha. So bakka kanarratti sochii qaamaa waan ta'eef faayidaalee sochiin qaamaa argamsiisu hunda nuuf argamsiisuu danda'a jechuudha. Shan carraa dhukkuba onnee tasa gadi buusa jechuudha. Namni walqunnamtii saalaa raawwatu namoota walqunnamtii saalaa hin raawwanne caalaa carraan dhukkuba onneetiin qabamuun isaanii baay'ee gad aanaadha jedhu ogeeyyiin fayyaa jechuudha. Kana kan saayinsistoonni yookiin ogeeyyiin fayyaa irratti qorannoo taasisanidha jechuudha. Jaha dhukkubii qaamaa kamiyyuu kan qabnu yoo ta'e akka nutti fooyya'uuf yookiin akka nutti hin dhagaamneef taasisa. Baay'ee dadhabdee ta'e yoo ta'e fakkeenyaaf hojiirra turte qaamonni kee hedduun kas dhukkubootee yeroo walqunnamtii saalaa raawwattetti dhukkubbiin kee sunis sitti wayyaa'ee akka hirriiba gaarii raftuufis sababa siif ta'a jechuudha. Torba dhiirotaaf ammoo carraa kaansarii xannachaa dhiiraa hedduu hir'isa jechuudha. Carraa kaansarii xannachaa piroosteetii dhiiraa hedduu gadi hir'isa jechuudha. Kanaadha faayidaan walqunnamtii saalaa irraa argamu torbaffaan. Saddeet hirriiba qulqullina qabu akka rafnu nu taasisa. Erga namni walqunnamtii saalaa raawwatu namoota walqunnamtii saalaa irraa wanne caalaa hirriiba nagaa yookiin hirriiba baay'ee gaarii ta'e rafuun jechuudha. Yeroo hirriiba isaaniitti erga walqunnamtii saalaa raawwanneen booda hirriiba gaarii akka rafnu taasisa jechuudha. Sagal dhiphina sammuu nurraa ittisa. Dhiphina sammuu yookiin stressii seenuu kana jechuudha. Baay'ee tokko kan nurraa ittisu. Fakkeenyaaf namoonni walqunnamtii saalaa raawwanne yeroo baay'eedhaaf kan turoote dhiphina sammuutiif saaxilamu jechuudha. So faayidaalee walqunnamtii saalaa kanneenidha. Waan hordoftaniif galatoomachaa warroonni gaa'ela qabdan ka walqunnamtii saalaa faayidaalee isaanii kanneenis erga isin himne walqunnamtii saalaa barbaachisaa akka ta'e isiniif ibsuu barbaanna jechuudha. Kuni kan ogeeyyii fayyaatiin qoratamee irra gameedha jechuudha. Warroota gaa'ela qabdaniif gorsi irraa keenya kuni
hamma xumura viidiyoo keenyaatti waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa jecha. Viidiyoolee keenya dabalataa barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an hedduu argachuudhaaf chaanala keenya please subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu hin irraanfatinaa jecha. Har'aaf immoo nagayatti.